Salinata, la mangiano una calube duwayo. Wayo bakkalli tunnabe bootanna qunnabe wayyo fira ko lammii ko dara keessannaa hirmaadha. Sagalee naaf ta'a maaloo. Maaloo sagalee naaf ta'a dara keessan maaloo kan ta'u wallaalee lafa lixu wallaalee maaloo. Maaloo bakka dhatuun qabda waan hin beektu chaaru maaloo daraa keessan kunoo qophaa'aa yeroo har'a bichaadha chaaru daraa keessan maaloo lammii ko lammii Itoophiyaa maaloo wayyoo wayyoo. Maaloo obboloota koo warra dandeessan gargaaraa. Madaamin koo naqaluu weeddii jarri naqaluu weedaa guyyaa tokko qofa sinaan jedhanii jechaa jirti. Ay carraa keenya maaliif ta'e garuu maaliif diinaan ajjeefamna yeroo hundaayyuu waaqayyo obboleettii koo harka diinaa keessaa si haa baasu. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota chaanaala kootii kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtanitti nageenyi waaqayyo isin haa baay'atu akkam jirtu ani nagaa kootti isiniin jecha egaa akka hordoftoota koo waan baay'ee laphee nama cabsuudha warroonni immoo mana kanaaf haarawaa taatan sabskiraaybii laayikii gochuudhaan nu gargaaraa isiniin jedha warri nu gargaaran galatooma ulfaadha egaa waan baay'ee laphee nama cabsuudha obboleettiin keenya asirratti bu'aa jirtu akkuma viidiyoo duraa argitan irratti obboleettiin keenya kun na ajjeesuu heduu na qaluu heduu maaloo na dhaqqabaa yaalammii kooyi bakka dhaqxuun qabdu naan jedhanii jettee jirti maaloo obboloota koo namni dandeessam obboleettii keenya kana gargaara maaloo gargaara jarri qaata bineensa ta'e dhugaa rabbii jechuudha namni tokko bineensuma akkuma bineensumallee bineensa bosonaa wayyaa bineensi illee gaafa waliin nyaattee yookiin sirraa harka keetirraa nyaatan sin nyaatan garuu jarri kun akkasii miti jechuudha. Kanaaf obboloota koo carraan keenyas waan akkana godheef hin beeknu biyyarraa baanee dallaalli nu mirmatu dallaala yookiin immoo karaa seeratiinis wanti seera oduu qabaannee seeruma biyya keenyatitu seera du'aadha waan ta'eef kanaaf lammiin biraallee nurratti taphata. Sababni isaa maaliif beektanii mootummaan qabnu kaa mootummaan nuun dubbatu. Dhugaa isin jedha garuu yeroo darbee agartanii jirtanii mucayyoon Filiippiiniin daa'ima kassaara keessa gootee ajjeeste jedhanii cabacabaa turalla ishee irratti cabacaban jechuudha Filiippiin irratti garuu kan ajjeesisiise kan daa'ima san kassaara keessa godhe kanuma daa'uma isaaniiti jechuudha micooma isaaniitu kassaara keessa godhe jechuudha micoo xiqqoo takkatu kassaara keessa godhe itti bane jechuudha garuu isaan maal jedhanii sarraasanyaadha jedhan laa dhugaan kan waaqayyo jira miti waaqayyo hin murteessaa miti waaqayyo hin murteessaa micayyoo sun kan ofiishiitii gooti jedhanii dhaatanii micayyoo tana qabanii ajjeesuudhaaf firdi beetii geessanii turan garuu waaqayyo akka namaatii miti harka diinaa keessaa nama baase dhugaan ishee hima baate kan ishee ajjeese kaameraan mana keessa waan jiruuf kan kaameraa san ilaalanii yoo jedhanoo kaameraa sun yoo qabu micayyoo kam kassaara keessa godhe micayyoo isheeti micayyoo sun Filiippiinitti waan mootummaa isaanii hoo mormee fi jechuudha sababa sanirraa micayyoon tun du'a ooltee waaqayyo ishee oolchee osoo gocha isheen ta'e irratti dabadamtee jechuudha raboon gocha micayyoo tanaa osoo hin ta'e jechuudha garuu immoo waaqayyo danda'aadha waan hundaayyuu si baasa waan ta'e waan hojii kee hin taane hin baata waan ta'e micayyoo sun kun du'a jalaa haftee jirti jechuudha la iyyanii jechuudha odoo keenya ta'ee hoo bakka itti namni nu dubbatu iyyuu hin jiru nu ajjeesu dhugaa sanii jedhe wala kaamerumti osoo jiraatayyuu la mootummaa isaanii ajjeesuun duratti wanta ajjeefamuun duratti wanta san mirkaneeffachuu qaba osoo keenyatti akkas hin jiru jechuudha maaliif mootummaa isaanii isin jedhese mootummaa isaatiin mormate mucayyoon kun dhugaa akka ajjeefte wanta ajjeefamtee sun yaa ba'u jedhamee yookiin immoo wanta gocha ishee irratti haa ba'u jedhamee kaameraa yoon gaafa lallamu kaameraa kan kassaara keessa godhe mucayyoo isaa jechuudha mucayyoon sun du'a jalaa hin baatee jechuudha keenya soo ta'e namni nu mirmatu hin jiru ajjeefamuu qofa mucayyoon tun amma waan fetessaa ta'e ajjeesuu qofa malee namni ishee gaafatu hin jiru namni nu mormu hin jiru mootummaan qabnuuf mootummaa nu mormu seerri biyya keenyaa namaan mormu seerri Filiippiinii tana akka isheen godhanii kun waaqatti ulfannisanii gaafa isheen galtulaa inkibkaabidhaan asii waaqatti ulfannisanii namni poolisii malee marsee dinqisiifatan jechuudha maaliif du'a jalaa lubbuu takkitti du'a jalaa oolfatan kaasa akka keenyatti akka shunkurtiin muramtu lubbuun namaa qaaliidha bara bitamuu hin dandeessu takkitti baana na keenya immoo garaagarummaa kana ilaaltan keenya akka barbaadanitti nama ajjeesu jechuudha
Keenya ciqichiki hin jiru. Biyya keessattis ta'ee biyya ormaatti ta'ee namni mirga nu eegu tokko iyyuu hin jiru. Maaliif sababa yookiin namni tokko sababa qaba kan ajjeefamullee yoo sababni sun kan isheeti kan isheeti miti kan jedhee addaan nu mirkaneessee nu ilaalu hin jiru. Kanaaf yeroo baay'ee nuti ajjeefamna jechuudha. Innaa kanaafuu obboleettii koo Waaqayyo si haa baasu adaraa keessa yoo waan inni tokko rakkina isinirra gahee dafaati iyyadha osoo isin hin jalan ga'e bakka manni sun siin taane taanaan yaa silaa biiroo irraa dhufteefuu si'alaayyuun bilbilaa si'alaan kaasanii iyyadhu ummatuma Oromoo kanatti akka bilbila qabaatte kan bilbila hin qabne yaalifuun ajjeefamte ishiin namni beeku hin jiru. Dafaati iyyadhaa ofirraa. Dafaa iyyadhaa bakka manni susii ta'uu baannaan akkuma amma miidiyaa irratti baatanii iyyattan kana dafaatii iyyadhaa akka damni sin dhaqqabu dafee jechuudha. Maaliif wannaan ijessi jettanii maali jettanii inni honna takkaayyuu isaan asumaa sin ga'a malee wanna takka bilbila takka si'alaan kaasan akkam viidiyoo micayyoo kaleessa irra jedhise irratti ishiis bilbileen alaa kaasuu diddan jette gisee shan bilbileen alaa kaasuu diddan namti kana sannaan jedhu hin jirutti garuu gaafa ati deemtu bilbila kee hunda sii kennu bilbila lama fa'aa sii kennu jechuudha. Gaafa ati dhattee rakkina wayii sirra ga'ee bilbilte bilbila sanuu si'alaan kaasan. Kanaaf garaagarummaan biyya keenya biyyoota ormaa kanaadha jechuudha. Keenya bakkuma argaatti nu ajjeesu. Maaliif nama nu dubbatu hin qabu. Osoo waa balleessine illee. Innaa kanaaf iyyuu adaraa keessan of eeggannoo godhaa Waaqayyo sinaa eeguu dafaatii mirmadhaa nuti keenya nuti walii mirmanne malee namni nu mirmatu yookiin mootummaa nu mirmatu hin qabu. Nuti walii mirmata warri biyya ormaa keessa jiru akkasuma immoo Waaqayyoomti nu waa mirmatu kan keenya Waaqayyo nu waa dubbatu nama nu dubbatu hin qabnu Waaqayyoon ijoollee keenya biyya ormaa jirru kana hunduma isaati Waaqayyo nu waa dubbatu kan keenya waa nama nu dubbatu hin qabnu nama nu iyyuu hin qabu ijoollee meeqa nu biraa ijoollee meeqa nu biraa ajjeesan ijoollee meeqa tarraa reef isaanii dhabamee jira dhugaa rabbii dubbachuuf jechuudha. Tanis kun immoo mana namaa hin ajjeesu jechuudha. Mee maaliif ishii godhanii ajjeesu? Baay'ee nama gaddisiisa. Hedduu takka nama gaddisiisa wanti jara kanaatu jechuudha. Kanaaf immoo irraa of eeguu qabna. Osoo wanti tokko nurra hin taane ta'ee manni seentanii manni yoo isinii ta'uu baate dirqama keessan daftanii qayyaruu qabdu. Manatti san jechuudha. Siif hin taane taanaan daftee qayyarachuu qabda. Maaliif osoo rakkinni tokko sirra hin gahin jechuudha. Bakka maaliif akkuma kaleessa isinii jedhee kaleessa micayyuu takka irratti osoo jedhin manni isinii ta'uu baannaan dirqama keessan gisee sadii qayyarachuu hin dandeessan. Yeroo sadii qayyarachuu hin dandeessanii jechuudha. Sadiin boodatti biyya galtu malee yeroo sadii hin qayyarattu mana jechuudha. Kanaaf adaraa keessan hin dhiphatinaa mana namaa keessatti ijoolleen keenya baay'ee dararamaa jiru. Kan hin dubbanne meeqatu jira jechuudha. Kan hin dubbannee aga ammaa kan moobaayiliin qabaannee maatii isaanii ji'a ganaa guuttee nu dawwalteen beektu waggaa ganaa guuttee nu dawwalteen beektu maaloo nu saqa warroonni jedhan baay'eetu jira kan waggaa 6 kan waggaa 5 kan waggaa 4 3 waggaa 2 kan akkasitti taa'ee jiru jira hanga ammaa jechuudha kan dawwaleen beektu sababiin isaas maal beektanii moobaayiliin qabanii yookiin hin bitanii fi yookiin dararaa keessa jirti yookiin immoo hin ajjeesaniishu Waaqayyo haa murteessu malee murteessuu hin danda'u garuu maaliif ta'uu danda'a kan namni waggaa 4 5 6 namni maatii ofii hin dubbisne maal jedha maree eessa jira jetta maatiin isaanii aluma jira jedhanii nu eegaa jiru garuu immoo kin isaanii boqachuu danda'u warroon akkanaa kun meeqatu jira jechuudha. Kanaaf hedduu nama gaddisiisa jireenyi biyya ormaa kun jechuudha. Bu'aa bayii hedduu qaba fatanaa hedduu qaba lubbuu nama baasiisa dhugaa Waaqaa jechuudha. Waaqayyoomti nu haa tiksu Waaqayyo nagaadhaan biyya keenyatti nu haa galchu. Amma wanni isin dhaamu keessattuu ijoolleen haarawaa dhuftan adaraa keessan sirriitti of eeggadhaa godhaa yoo manni sii ta'uu baate jaraan immoo Orominii dafiitii mana kee qayyaradhu yookiin ijoollee keessa Oromoo kanatti iyyadhaa adaraa keessan namni danda'u sinaa baasu adaraa keessan isin jedha obboloota koo dhaamsi kiyya ishuma kanaadha. Waaqayyo obboleettii koo harka diinaa keessaa si haa baasu waan dubbadhu hin qabu. Nagaa ta'a fayyaa ta'a warroon chaanal kee afaaraa taata subscribe gochuun maamila keenya ta'a warri ta'aa jirtan immoo galatooma ulfaadhaa yaada fi qeeqa qabaattan koomentii irratti barreessuun dagatinaa baay'ee isin jaalladha isin kabaja hordoftoota koo.